Akka fuunee akkam jirtu daawwattoonni chaanaalii kootii nagaan koo bakka isin jirtanitti isin haa qabu. Guyyaa irraa kan immoo barnoota biraadhaan walitti deebineetiin jirra. Barnoonni keenya guyyaa irraa fiiziksii kutaa 11ffaa paartii 2 walii wajjin ilaallachaadha yuunit 1 jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti na wajjin tura. Akkuma kanaan dura immoo viidiyoo kana laayik gochaa daawwadhaan isiniin jedha. Warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu cuqaasuutiin ol godhadhaan wajjin maatii ta'an isiniin jedha. Kanaaf amma xumuraatti wajjin tura jechaadha. Amma xumuraatti isinii wajjin kan turan Saamu'eel Shibbiruutidha jechaadha. Har'a kan nuti walii wajjin ilaallu making measurements kan jedhu jechaadha. Safara safaruudha jechaadha. Wayii safaraati jechaadha bal'inaan kan nuti ilaallu. Maaliif yuunitii dhumti kun iyyuu jechaadha. Maal jedha? Measurement and practical naan jedha waan ta'eedhaaf. Way measurement ilaalla kun measurement and practical work kan jedhu jechaadha unit 1. Kanaaf way measurement kun unity kana keessatti waan haaraan ta'u jechaadha. As part of your experiment you will have to make measurement and collect data. This process is very important and needs to be conducted carefully. Paartii dhuma eksperimentii keenyaa keessaa yookiin meejaringii kunis jechaadha akkuma eksperimentitiidha jechuudha yookiin akkuma yaaliitidha jechaadha. Yaalii nuti yaaludha. Meejarimentii nuti meejar goonu sun immoo jechaadha paartii eksperimentii keenyaati. Akkasumas daataa kan itti walitti qabnu jechaadha. Collect data walitti qabanna jechaadha wanta tokko measure gochuudhaaf. This process is very important and needs to be conducted carefully. Wanta kun immoo measurementiin kun jechaadha carefully ta'uu qaba yookiin of eeggannoodhaan godhamuutii qaba. Maaliif erroriin adda addaa yookiin uncertainty'n adda addaa akka nu mudannetti jechaadha haala of eeggannootiin measure gochuun barbaachisaadha jechaadha. Choosing units. Egaan wanta nuti safarruudha jechaadha. Kanatti otoo hin dhufin fakkeenyaaf wanta tokko akkas jiraate yookiin minjaala wayii ta'e yoo jechaadha kan nuti safarru kun minjaala wayii yoo ta'e bifa kanaatiin jechaadha. Wanta kana jechaadha wanti nuti safarru. Kanaaf hojjaa ammasiiti safarii yoo jedhame jechaadha. Kanaaf minjaala kana bifa akkamiin akka safarru fakkeenyaaf yuunitii kam immoo akka fayyadamnu wanta ittiin safarrus murteessaadha waan ta'eedhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf wanti nuti ittiin safarru kun fakkeenyaaf hojjaa minjaala kanaa jechaadha dalgii isaa kana nuti safarree meetira 2 jechuu dandeenya 2 meetira. Namni biraa immoo dhufee ilaalee safaree jechaadha 2.1 jechuu danda'a 2.2 jechuu danda'a. Kanaaf isa kana jechaadha. Maaliif be careful haala of eeggannoo qabuutiin safaruun barbaachisaadha. Kanaaf amma choosing units unity ittiin safarru beekuutii qabna jechaadha. When you are planning your experiment you need to choose units that are appropriate to the size of a quantity you are measuring. Wanta tokko yeroo safarru jechaadha jalqaba hojjaa isaatii beekuu qabna. Hojjaa wanta sanaa erga beekne immoo yuunitii kam fayyadamuun qaba. Fakkeenyaaf iddoo meetiraan safarrutti seentimeetiraan safarraan baay'ee yeroo baay'ee nutti fudhata. Akkasumas dadhabina baay'ee qabachaadha. Iddoo seentimeetiraan safarru immoo fakkeenyaaf wanta xiqqaa amma kana meetiraan safarra yoo jenne meetiri tokkoo fi seentimeetiramtiyyuu rileeshinii isa gidduu jiru iyyuu immoo adda addadha yookiin rileeshinii guddaadha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf wanta safarru tokkoof jalqaba hojjaa isaatiif jechaadha yuunitii maalii akka fayyadamnu beekuutii qabna jechaadha. Yoom maaliin fayyadame yookiin yoom maaliin safare naaf deemuu danda'a jechuutii qabna jechaadha. For example you would measure the length of a finger in centimeters. Quba jechaadha. Quba tokko fakkii qubaa tokko jechaadha yookiin hojjaa qubaa tokko seentimeetiriidhaan
safaruutii dandeessa yookiin seentimeetirii malee wanta safaruu hin jiru jechaadha. Amma fakkeenyaaf isa quba kana jechaadha. Ka'ee meetiraan safaratu hin jedhe naa ga'uutii dhiisuu danda'a. Explain why you have chosen the units. Waan unity kana fayyadamneef immoo beekuu qabna. Maaliif unity kana fayyadame? Fakkeenyaaf kana seentimeetiriidhaan quba kana seentimeetiriidhaan safarree jennee jechaadha. Maaliif na barbaachise? Ka'ee yoon kiiloomeetiriidhaan safaree maal ta'a? Yookiin yoon meetiraan safaree maal ta'a? Kanaaf gabaabamatti maal jechuudha? Choosing units kan jedhu kanadha jecha. Fakkeenyaaf as biratti activity kana jira. In a group discussion, what units you would use when measuring each of the following. Wantoota kana yookiin dheerinoota kana jechaadha. Maaliin akka safarru unity kan fayyadamne akka safarru adda baasna jechaadha. Unity fakkeenyaaf length of football pitch. Dirree kubbaa miilaa maaliin safaruu dandeenya? Width of this book. Bal'ina kitaaba kanaa jechaadha. Diameter of small seeds. Width of fingernail. Warreen kana jira. Area of page in this book. Area of the floor in your classroom. Area of football pitch. Volume of this book. Volume of classroom. Volume of bottle. Volume of a soccer ball. Kana hunduma isaa maal jechaadha? Maaliin safarra jennee gaaffii gaafachuuti qabna. Kun amma fakkeenya football pitch maaliin safarra? Meetiriidhaan safarra. Book width seentimeetiriidhaan. Diameter millimeetiriidhaan safarra. Fingernail width seentimeetiriidhaan. Page area seentimeetiri squareidhaan safarra. Classroom area meetiri squareidhaan safarra. Football pitch area meetiri square. Book volume centimeter square. Centimeter cube. Classroom volume is meter cube answer. Bottle volume meter cube. Soccer ball volume maal ta'uu irra centimeter cube answer jechaadha. Gabaabamatti hojjaa isaatiif jechaadha. Wanta safaruu barbaanne sanaatiif unity itti fayyadamnu adda baasnee beekuudhaaf jechaadha. Kanaaf egaa choosing unit ni jedhu waa'ee measurement isa kana fakkaata. Inni taanoneen ilaalu maadha? Significant figure. Waa'ee significant figure kun haaraa miti yookiin qabiyyeen isaa kana dura barumsa isaa gadaanaa keessa jira jechaadha. All digits in a number that have none not zero are called significant figure. Egaan jechaadha. Lakkoofsonni jechaadha. Digitoonni hundumti isaanii zero of keessaan qaban yoo ta'e lakkoofsa gaafa jennu zero irraa bilisa kan ta'e lakkoofsi sun jechaadha. Zero irraa bilisa ta'uutii qaba jechaadha. Maaliif zeroonni significant figure keessatti lakkaa'amu waan ta'eef zerooti irraa bilisa ta'uu qaba. Zero irraa wanti bilisa ta'e kamuu maal jedhama jechaadha? Lakkoofsonni zero irraa bilisa ta'an kamuu maal jedhamu? Significant figure jedhama jechaadha. For example, the number 523. 523 kun jechaadha zero irraa bilisadha. Sadan isaayyuu digitoonni sadan kun hundumti isaanii zero irraa walaba waan ta'aniif yookiin non zero number warra ta'an waan ta'aniif significant jedhama jechaadha. Significant meeqadha jechuudha warri kun? Sadii jechaadha. Maaliif tokko lama sadiidha. Sadan isaanii immoo zero irraa zero waan hin ta'iniif jechaadha. Significant figure sadii qabu jennaani jechaadha. And the number 0.008 0.008 as keessaa lakkoofsi nan zero ta'e tokkitti jira. Kanaatiif inni kun significant zeroon kun jechaadha significant figure keessatti lakkaa'amu. Kanaaf ishee tokkitti nan zero ta'e number taate sana jechaadha keessaa filannee significant meeqa qaba jechaadha. Significant figure warra isa kana meeqata tokkitti ta'a jechaadha. The zeros in 0.008 are not significant big figure, but they are important as they tell you how big or small number is. Egaan jechaadha lakkoofsi 0.008 kan jedhamu kun lakkoofsonni kun biratti dardaramuun isaanis faayidaa hin qabu.
maaliif yeroo significant figure jecha maaliif kun hundumti isaan dubbifamu erga ta'eeti jechaadha. Warri zeeroo kun hin dubbifaman. Kanaaf significant figure keessatti hin fayyadan. Haa ta'u iyyuu malee garuu maalidha? Lakkoofsi sun jechaadha. Amma akka inni guddaa ta'eef amma akka inni xiqqaa ta'e adda baasuudhaaf hin gargaara. Fakkeenyaaf 0.008 jechaan barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu meeqa ta'a jechaadha yookiin standard formiidhaan 8 times 10 the power of -3 ta'a jechaadha. Kanaaf baay'ee amma akka inni xiqqaa ta'e yookiin amma akka inni guddaa ta'e ni ilaalla nutti mul'isuu danda'a jechaadha. Kanaaf iddoo magaalatti immoo maal jedha kunoo when a number is given standard form the number of digits tells you how many significant figures are there. For example 0.008 is a standard form. Standard form means jechaadha isheen kun -3 dha asirratti 8 times 10 the power of -3 ta'uu qaba. Hafa kan akka godhee barreesse garuu hin beeku. It is now much more obvious that the number has one significant figure. Iddoo kanatti maal saadhaa jechaadha ishee jalqabaa kana duwwaa laalla. Significant figure tokko duwwaa qaba waan ta'eedhaaf jechaadha. For any measurement you take, the number of significant figure must be consistent with the measurement precision. Yeroo significant figure kana jechaadha precision yookiin instrument precision kana consistent gochuu qaba. Waa'ee precision accuracy significance part 3 keenya irratti in ilaalla jechaadha. Maaliif achirra jira detailiin isaa bal'inaan ijachitti isin eegala wanta naasaa jiru kun yoo amma isin eegaluu baate accuracy precision significance wanti jedhu jira 1.3 irra jira kitaaba kanarra jechaadha. Kanaaf achirratti in ilaalla bal'inaan. For example, if you are measuring lengths with 1 meter ruler that has millimeter on it, then all readings should be expressed to the nearest millimeter. For example, kana maal jechuudha fakkeenyaaf wanti tokko dheerinni isaa kan hojjaa isaa ta'uu danda'a oo fedheefu bal'innichi wanticha jechaadha meetira tokkodha. Meetira tokkodha instrumentiin yookiin wanti nuti ittiin safarru roolariin keenya immoo miilimeetiriidhaan jira jechaadha. Miilimeetiriidhaan jira. Kanaaf iyyuu isa miilimeetiriidhaan jiru kana safaramee gara meetiriitti kan siqu keessaa barbaanna jechaadha. Gara meetiriitti kan siqu fakkeenyaaf wantichi waanidha jenneerra 0.6 meetira baay'ee dhaba jechaadha. Inni 0.4 hanqata tokko ta'uudhaaf 0.64 kun immoo meeqa dhabaa 0.36 dha jechaadha. Xiqqoo isa kanarra wayya ture inni kun. Inni kun immoo 0.643 kun immoo meeqadha isa kana gadidha jechaadha. Inni immoo tu hojjenne meeqadha 1 minus 0.643 dha jechaadha gabaabamatti 1 minus 0.64 inni immoo meeqadha 0.357. Kanaaf isa kanatu tokkotti siqa yookiin adda addummaan gidduu jiru isa kanadha yookiin lakkoofsi guddaan isa kanadha jechaadha jara kana sadan keessaa. Kanaaf isa kanadha jechaadha. Inni kun hin ta'u maaliif garaagarummaa guddaatu gidduu jiru tokko ta'uudhaaf jechaadha. Miilimeetiriin sun raawundi ta'uudhaaf garaagarummaa guddaatu gidduu jira. Kanaaf inni kun hin darba jechaadha. If your reading is exactly on an increment, this still applies. Fakkeenyaaf kunis gara inni itti siqutu ilaalama jechaadha. Warri kun inni kun isa kanaa gadidha. Inni kun immoo isa kanaa gadidha. Kanaaf isa 0.500 kanatuyyuu irraa wayya jechaadha. You must be consistent with your use significant figure in your result tables. If your data is to significant figure, so you should be average. For example,
wanta nuyi safarru tokko jechaadha. Wanta lama yoo ta'e signifikantii lama yoo ta'e maal goona jechaadha, average isaa baasna jechaadha. Fakkeenyaaf A1 fi A2 jira yoo ta'e maal goona jechaadha, average isaa baasna. A1 plus A2 goone divided by 2 isa kanadha jechaadha. Deebii isaa kenna jechaadha. Waa lama yoo ta'e fakkeenyaaf 62 jira plus 61 jira. Isa kana lama afirree deebii keenya goone keewwachuu duwwaadha jechaadha malee wanti hin jiru. Yeroo akkasii immoo maal goona seetan, yeroo average wanti tokko baasnu yookiin signifikantiin yeroo nutti dhufu maal godha jechaadha. Deebiin keenya maal ta'uu qaba? Isa significant figure digitiin tasa significant figure qabu ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf amma maal jedha, the average here should be 62 not 61.5 as this is going from 2 to 3 significant figure. Fakkeenyaaf jechaadha itu 62 ida'uu 61 kana lama afirree jechaadha. Significant figure 61.5 ta'u ta'e hin ta'u jechaadha. Maaliif as keessaa inni kun digitii lama qaba, inni kun digitii lama qaba, kun digitii sadii ta'e significant figure sadii ta'e wanta ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf deebiimti keenya illee jechaadha hiramee yoo inni 61.5 dhufa ta'e maal goona, egaan wayii raawundingii beektu jedhee yaada seera raawundingii jechuun siiqsuusa jedhamu sana jechaadha. 61.5 kun gara kamitti siquu qaba? Gara 62tti. Maaliif inni tuqaa booddee 5 waan ta'eef 5 isaa ol hin taa'u yoo ta'e maal godha, gara isa fuula duraatti jirutti raawundita. 5 gadi yoo ta'e fakkeenyaaf 61.4 fa'aa taatu ta'e immoo gara isa gara gadiitti siqa jechuunis 61 ta'a jechaadha. Kanaaf isa kana fakkaata. Wanta jedhaa isiniif hin galu yoo ta'e maal gootu, kunas biratti sirriitti detailiin isaa jira. If you then go on to calculate something using your data, you must express your answer to the lowest number of significant figure in your data. For example, if you are calculating average speed, you might have the following. Kun sammaati fakkeenyaaf ani immoo fakkeenya biraan isinii kenname warra kana dhiisee maalidha, fakkeenyaaf 10 yoo jiraate kun signifikantii lama qaba, tokko lamadha, dhibbaaf tokko immoo jenne fakkeenyaaf. Amma inni kun lama dhagaa average isaa baasna jenneerra. Kanaaf 10 da'uu 100 irra lama ta'a. Kanaaf gaafa kana irru jechaadha walitti daanee kaane fakkeenyaaf 10 da'uu 100 jecha kana walitti daanee jalqaba. 10 da'uu 100 kana idaan 10 da'uu 100 kana idaanee meeqa dhufuu qaba jechaadha. Significant figure isa xiqqaa dhufuu qaba. Maaliif lowest number nuun jechaadha bira. Significant xiqqaa inni qabu jara lamaan keessaa 110 fi 110 keessaa meeqadha? Isa 10 kana. Kanaaf deebiin keenya meeqa qabaachuu qaba jechaadha. Dirqama significant figure isa meeqa ta'uu qaba? Lama ta'uutii qaba jechaadha. Isa kana nutti anis isa kana nu deessaa ture amma jechaadha. Fakkeenyaaf as biratti fudhadhaa ilaalaa jira. Average speed argachuudhaaf distance traveled over time taken. Distance traveled keenya meeqadha? 4.345 meetri jechaadha. Time taken immoo 1.2 second. The distance traveled is 2 for significant figure, but the time taken is only 2. This means your answer should be only to be significant figure. Kanaaf jechaadha kun maalidha, for average speed argachuudhaaf distance traveled over time taken ida jennee 4. Distance traveled keenya 4.345 ida jenneerra. Time taken keenya immoo 1.2 dha jechaadha. 1.2 kana inirra jechaadha. Erga walirra meeqa dhufe kunoo 3.6208333 jechaa ittuma jechaa. Kanaaf nuti immoo deebiin keenya meeqa nutu qabu jechaa turre warra kana lamaan keessaa significant figure isa xiqqaa innis meeqadha? 1.2. Dirqama immoo 1.2 nuu dhufuu qaba jechaan jiru. Deebiin keenya digitii lama ta'uu qaba yookiin significant figure isaa lama ta'uu qaba yookiin 10 ta'uu qaba yookiin 15 ta'uu qaba yookiin tokko tuqaa akkas, lama tuqaa akkas, sadii tuqaa akkas digitii lama qabaachuutii qaba boonfidheef yookiin significant figure isaa lama ta'uutii qaba jechaadha. Inni kun immoo meeqa ta'e? Baay'ee dheerate jechaadha. Significant figure isaa baay'ee dheerate. Kanaaf maal gochuutii qabna?
rounding system sana amma sinitti maa ture isa fayyadamutti qabna 3.620 jecha 833 jechaatti fuuf kanaaf maal gochuu qabna jechaadha gara mana isa kanaatti round goona two significant figure gochuu qabna waan ta'eedhaaf asirratti tuqaa 2 sekondii tu jira waan ta'eef gara sanatti round gochuudhaaf lakkoofsa 2 as jirtu kana laallan lakkoofsi 2 kun 5 gadi dha'u ta'e isuma jirutti gadi isa gara gadiitti round ta'a 5 olii dha'u ta'e isa gara oliitti round ta'a jennee wayii round yookiin wayii 6 dubbachaa ture waan ta'eef kanaaf 2 immoo 4 gadi dha waan ta'eef isuma kanatti tafachaadha meeqa ta'a 3.6 kanaaf significant figure keenya xiqqaa meeqa ture 1.2 deebii keenya gaafa keenya akka goon kun maaliif hin fayyada beektu fakkeenyaaf qormaata biyyaalessaa entraansii faa keessatti jechaadha irratti isa kana fida 3.62083 jechaatti fufee fida b irratti immoo 3.7 jedha c irratti immoo maal godha 3.6 jedha d irratti immoo maal godha 3.62 godhee 80 kana round itti godha 80 round gaafatti godha yookiin 4 jechuu danda'a yookaan 4 jedhan danda'u maaliif isa si kana lakkoofsa 6 kana 3 round godhee meeqa fida 4 godha kanaaf isa kana hundumti isaa deebiidha gaafa akkasiin ilaaltan maaliif inni kun sirriidha kaalkuleetarii gaafa bastanii hojjettan sirrii dhufa 3.7 immoo gaafa akkas fiddan 3.7 ta'uu danda'a maybe hin beekamu yookiin 3.7 dhiisee maal gochuu danda'a 3.63 gochuu danda'a 3.63 maaliif 80 kana 0 round as godhee fiduu danda'an beekamu kanaaf sinta jalqabarraa 3 sannan ilaaltanii deebiidhattu kanaaf maal gochuu qabdu seera kana beekuutii qabdu jechaadha yeroo significant figure wanti jakeessan dura baduutii hin qabne jechaadha deebiin keenya significant figure jara lamaan keessaa significant figure isa xiqqoo akka inni ta'uu danda'u beekuutiin dirqamadha jechaadha inni itti aanu wanti nuti ilaallu uncertainty kan jedhu walii wajjin ni ilaalla uncertainty jechuun maal akka ta'e ni ilaalla jechaadha every measurement you take will have an uncertainty associated with it. It does not mean it is wrong. Measurement kan nuti uncertainty kan nuti jenne jechaadha dogoggora measurement keessatti mudatu yookiin dogoggora jechuun miti yookiin wrongidha jedhama jechaadha garuu maalala safara tokko yoo safarre tanni sila dubbachaa turre nuti kana safarree jechaadha namni nuti kana safarree kaane 1.2 meetri yoo jenne namni biraan tokko immoo dhufee safarree jechaadha 3 fiduu danda'a jechaadha Zara jechaadha uncertainty kan nuti jennu kun it is just a measure of your confidence in your measurement. If you were measuring the height of a friend you met right area keenya jechaadha hojjaa area keenya tokko fakkeenyaaf yoo safarre 1.8 meter 80 meter jedha does this mean exactly 1.8 meter? Does it mean 1.8000 meter square? When you write 1.0, you should mean you mean your friend's height is between 1.805 and 1.795 meter. You could write this case. Egaan jechaadha hojjaan area keenya sun jechaadha tokko tuqaa 8 jechuu keenya miti akkasumas tokko tuqaa 800 jechuu keenya miti kanaaf tokko tuqaa 80 jennee kan nuti waamna jechaadha yookiin tokko tuqaa 805 kanaaf jechaadha tokko tuqaa 805 fi tokko tuqaa 795 gidduu jira jechaadha tokko tuqaa 80 shaniif tokko tuqaa 80 gidduu meeqa jira 0.5 jira
akkasumas 1.795 fi 1.80 gidduu 0.5 jira 0.005 jira jecha. Kanaaf irra sola darbuu gajjallaasa ta'u meeqadha uncertainty jedhamti isheetu jechaadha 0.05 itti sanatu uncertainty jedhamti. Kanaaf gaafa barreessinu akkamitti barreessina isanni gidduutti argamu sana jechaadha 1.80 meetir plus or minus 0. Yeroo isa xiqqaa ta'u maayinasii fudhata maaliif 1.80 meetir minus 0.005 meetir yoo jenne meeqa kam nu kenna 1.795 nu kenna. Yeroo immoo pilaasii goonu isa kam nu kenna jechaadha 1.805 nu kenna jechaadha. Kanaaf uncertainty gaafa barreessinu bifa kanaatiin barreessina jechaadha. The 0.005 meter is the uncertainty you're reading. You have measured the height to the nearest 5 millimeter. Kanaaf jechaadha kan nuti barreessinu kun maal jedhamti 0.005 kuni uncertainty jedhamti jechaadha. Uncertainty keenya nu dubbifti. You have measured the height to the nearest 5 millimeter. You should try to keep this uncertainty as small as possible. More than egaa isa amma jenne keessatti bal'inaan inni ilaalla waa'ee uncertainty accuracy precision significance kan jedhu bal'inaan jira jechaadha. Innis maal nuun jedha kun asirratti waa'ee isaa yoo eessatti ilaaltu jechaadha section 1.3 tiin ilaaltu gaafachi keenya part 3 irratti inni ilaalla jechaadha. The uncertainty in every measurement will be related to the nature of the task and the precision of the instrument you are using. Inni kunis bal'inaan jira unity section 1.3 keessa. Inni kana jechuun isaa maal jechuudha diteelii isaa yoo tunnitti mubaadhe irraa isaanitti hima. Fakkeenyaaf teebilii tokko namni tokko jechaadha. Teebilii tokko safartanii teebilii masin safartan sana jechaadha. Teebilii yoo ta'e kun kana yoo teebilii jenne jechaadha. Hojjaa isaa kana isin safartanii deemtu. Hojjaa isaa kana isin 5 meetir jettu jechaadha yookiin 2 meetirii fudhadhaa ilaala. Namni biraan immoo dhufee meetira gara biraas ta'u waan biraa ta'u bakka biraa ta'u waan tokkoon dhufee safaree 5.2 meetir jedhee galmeessee deema jechaadha. Inni kun maal jedha jechaadha gabaabaamatti kunuus biratti uncertainty instrumentidha jechaadha. Instrumentii nuti fayyadamnu sanatu jechaadha. Precision yookiin uncertainty sana fiduu danda'a jechaadha. For example, measuring the height of a ball bouncing is very difficult. Kubbaa afuufame tokko jechaadha safaruutiin baay'ee in ulfaata yookiin in cima. You might measure the height using the ruler with millimeter on it as 16.0 centimeter. But what is the uncertainty? Kubbaa kana yeroo safarra jechaadha millimeetiriidhaan safarra. Uncertainty isaa maal akka ta'e beekuutu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf 16.0 centimeter jennee dhiisuutiin kan maaliif uncertainty isaa sirriitti beekamuutii qaba jechaadha. Kanaaf maal akkamitti barreeffama ree 16.0 centimeter plus or minus 0.5 maal gidduutti argama isa jedhudha jechaadha. Gabaabatti waa'een uncertainty kun 16.0 irraa jechaadha 5 irraa hirrifamuu qaba. Yeroo 5 irraa hirrifamu maal gidduutti argama akkasumas yeroo 2.5 itti da'amu maal ta'uu qaba. Inni nuyi maal ta'uu qaba jennu sun maal jechaadha gidduutti warra hin argamu jechaadha. Baawun asiin maal eessatti argama asiin eentu daan keessaa asiin 16.0 yoo jiraate asiin eentu daan keessaa fageenyi jarri irraa daan keessan kun immoo maal jedhama isa uncertainty jedhama jechaadha. Kun maalodha jechaadha 0.5 jechaadha 0.05 sun dhaan 0.5 kana jechaadha uncertainty kan jedhamtu kun jechaadha. Kana fakkaata. Inni taanu percentage uncertainty makan immoo bifa percentileetiin yookiin bifa percentiitiin jechaadha gaafa nu gaafatu qaba jechaadha. You may need to calculate the percentage uncertainty in one of your readings.
This is just the uncertainty of the reading expressed as percentage. If you measure the current through a bulb, you might express your measurement as bifma uncertainty sanaatiin jechaadha. Bifa percentileetiin nu gaafata. Kan uncertainty isaa gaafate ka'e jechaadha. Kennee ka'e jechaadha. Uncertainty'n baakana jedhee kennee ka'e bifa percentileetiin nu barbaachisa jechaadha. Fakkeenyaaf currentiin balbii tokko meeqadha jedha. Ampeerii 4.2 jecha precision isaa yookiin uncertainty isaa 0.05 ampeeriidha jechaadha. Kanaaf bifa percentileetiin barbaadna jechaadha. Bifa percentileetiin yeroo barbaadnu maala isa 0.0 sana irra goona yeroo hundaa maal taaree 0. bifa kamiin hojjenna 0.05 sana jechaadha. Kunoo bifa kana 0.05 ampeeriidha kuni divided by 4.32 ampere times 100 goona jechaadha. Times 100 goona isa kanadha jechaadha. Percentileedhaan kan nuti baasu isa kana ergeerree dhibbaan baasnee fi percentile isaa lafa keenya jechaadha. Fakkeenyaaf kunuus biratti maal godhe 0.05 divided by 4.32 times 100 1.157407 islammoo waan kana dubbanneer significant figure ilaaluu qabna yeroo akkasii. As biratti significant figure keenya meeqadha inni xiqqaan waanidha. Maaliif 0.05 keessatti significant figure 0 hin dubbifamu jennee dubbannee turre sila. Kanaaf 0 fayyadamnu jechaadha as keessatti. 0 yoo balleessine inni kun meeqa ta'a? Tokko ta'a jechaadha significant figure isaa waanidha. Yeroo hundaammoo ansariin keenya yookiin deebiin keenya maal ta'uu qaba? Isa jara sana lamaan keessaa significant figure isaa gadaanaadha jechaadha. Kanaaf amma deebiin keenya kun amma akka kanaa bifa kanaatiin ta'uu qabu. Jara kana lamaan ilaallee significant figure isaanii isa kamtu xiqqaadha jennee ilaaluu qabna. Kanaaf inni kun xiqqaadha waan ta'eef significant figure muraasa gochuu qabna. Kanaaf inni meeqa ta'a? 1.2 significant figure isaa bifa kanaatiin hojjenna jechaadha. Kanaaf gaafa barreessinu percentileedhaan isa nu gaafatame gaafa barreessinu isa percentileedhaan arganne kana isa derive goone yookiin isa round goone sana jechaadha. Isa itti daana 4.32 plus or minus 1.2% bifa kanaatiin lafa kaawutii qabna yookiin hojjechuutii qabna jechaadha. As a rule of thumb, percentage uncertainty should be two significant. You should always aim to keep your percentage error under 10%, although this may not always be possible. Error keenya sana jechaadha. Yeroo error keenya maal gochuu qabna? Percentage kudhanii gaditti eeguutii qabna. Fakkeenyaaf kun percentage meeqa? 1.2. Garuu kun yeroo hunda waan danda'amu miti. Not always be possible. Whenever possible, you should measure multiple values. Multiple values jechuun kun maal jechuudha? Multiple values several reading of the same measurement. Wanti tokko irra deddeebinee safaruu jechaadha. Wayii minjaala sama fitne minjaala sana jechaadha. Safarreetii booddee al tokko waan ergan al tokko 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 amma kan hundumaa deemne jechaadha. Walitti dhidheenya walitti fageenya kana accuracy precision waan jedhamu san irratti ilaallata 1.3 irratti jechaadha. Kanaaf irra deddeebinee safaruun keenya sun maal jedhama jechuudha? Multiple values jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedha as biratti one piece of card gaafiin isaa isa bira jira. For example, the time for 20 swings of a pendulum rather than just one, or several thickness of car rather than just one. These are the effect of reducing the percentage uncertainty as shown below. Pendulumii kana jechaadha asii fachi daddarbatame si'a 20 jechaadha asii fachi daddarbatame. Kanaaf bifa kanaatiin nu hojjetee jira. Percentile isaatiin baatee jira. Isa kana maal gochuudha jechaadha? Bifa kanaatiin isaan hojjetee jiru kunoo percentile isaatiin baateeti kaa'e jechaadha.
1.03 plus or minus 0.05. Isa kana percentile isaa baasnee too jennee akka silaatti jechaadha. Meeqataa 0.05 gochuu qabna jalqaba divided by 1.3 jenneerra times 100. Isa kana gaafa baasu percentile meeqa nuu kenne 4.9 kana nuu kenne jechaadha. 4.9 nuu kenne. 4.9 nuu kennuun isaa maalidha? Percentage isaati jechaadha. Bifa percentage isaatiin kunonni kunis amma yoo jenne meeqa dhufa 0.05 divided by 10.41 times 100. Inni kun immoo meeqa dhufa jechaadha? 100 jechuun kun baay'ee percentage agarsiisuu keenyadha. Inni immoo kunoo 0.48 agarsiisa jechaadha. Maal jedha kun as biratti? No, the uncertainty is still the same, but the percentage are very different. Fakkeenyaaf kunoo gaafa warri kun xixiqqaatanii percentile isaa meeqa ta'e guddaa ta'e. Kanaaf very different adda addaadha jechaadha percentile kun. Uncertainty garuu the same dha. Gaafa inni kun xiqqaata inni kunis xiqqaadha. Gaafa inni kun guddaa ta'e inni kun guddaadha. Garuu percentile gaafa laallu warri kun 10.41 yeroo ta'e 0.48 garaagarummaa guddaa gidduudha. Tokko tuqaa 0.3 irratti immoo 4.9 ta'e guddaadha jechaadha. Garaagarummaan isaanii baay'ee guddaadha. Isa kana ibsuu barbaadeeti. Inni itti aanu calculations. You need to determine the uncertainty in a quantity you have calculated. For example, when calculating resistance from values of potential difference and the current. Amma way calculation isaatiin ilaalla jechaadha. Bifa kamiin calculation gochuutiin akka danda'amu ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf resistance kan jennu kun maal jechaadha? Ittisoo kan jedhamu sana jechaadha. Potential difference jira, current jira. Inni kun isaan kun akkasuma jedhamu. Yaa kun bifuma gaaffiitti malee waan hojjechaa turredha. Percentile akkamittiin akka baasnu saamma hojjechaa turreetu dhufe jechaadha. Garuu gaaffii keessatti akkamitti tarii nu gaafachuu danda'a isa jirudha. Fakkeenyaaf potential difference 4.32 akkasumas percentile isaa kanadha jechaadha. Current keenya meeqadha? 2.3 kana nu kenna jechaadha. Kanaaf resistance argachuuf immoo potential difference over current dha jechaadha. Kanaaf direct maal gochuu qabna? Isa percentile hin qabne kunoo jechaadha. Isa percentile hin qabne divide walii goon. Fakkeenyaaf 4 potential difference dursiisna. Maali? Potential difference divided by current jedhuun jechaa jira waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf jechaadha as biratti maal gochuu qabna? Potential difference divided by current. Erga akkas jedheeti potential difference keenya isa jalqabarra jiru 4.3 fudhanna 0.32 divided by isa percent hin qabne fudhanna isa jalqabarra jiru jechaadha. 2.3 voltage over ampere dha waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf inni kun voltage dha inni kun immoo ampere dha jechaadha. Kanaaf kana gaafa hojjennu meeqa dhufan 1.9 dhufe jechaadha. Two significant figure dha jechaadha. Isa percentile dhaan jiru kana immoo walitti daana jechaadha. 4.5 346 isa jedhu kana isa 1.5 jedhu kanatti daana jechaadha. Kanaaf gabaabamatti jalqabarra tokko jira jalqabarraa afur jira 5 ta'a jechaadha. Isa digiitii isa booddee sana calculator'dhaan idaatanii ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf addaa kanatti maal jedhare? To find the percentage uncertainty in the resistance, you should add the percentage uncertainty potential difference and the current. This gives 5.692 of, and so you write 1.9 is a marganida. It's a kind of more round gonna chat. You can in 6 and 5.69 again 9 kana as gafa butu malif shaniol one tape. Lakkoofsa saayitaanee jirutti buta jennee dubbachaatiin turre. Kanaaf 5.7 dhufa jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojjenna jechaadha. Maal keessatti? Calculation keessatti jechaadha. You should express the resistance 1.9 plus 5.7% jedheera bifa kanaatiin keenya jechaadha. Because 5.7 of 1.9 is 0.1808 and also at the resistance reading 1/10 ila jechaadha. Maaliif
kudhanidhaa gadi wanta inni ta'edhaaf jecha kanaaf so you would write 0.1 not 0.11 0.1 in namely 0.11 in one. This is the same if you are multiplying quantities together. For example, calculating distance traveled kun market is hojjeta jechaadha. Multiplying keessatti in hojjeta jechaadha. Fakkeenyaaf gafa multiplication hojjennu jechaadha. Distance traveled, average speed, time taken. Distance in keenya maal ta'a jechaadha. Average speed fi time keenya yookiin time taken keenyaatiin hojjenna jechaadha. Yeroo sanas kunoo fakkeenyaaf as biratti ilaaluutti dandeessa. Average speed keenya meeqadha? 4.1% dha. Time taken keenya 3.4 jechaadha. Therefore distance travel 7.5%. Be careful. Bifa kanaatiin jechaadha. Inni kun asirratti xumurateera. Maal nuun jedha as biratti? Be careful. If there is a square in the question, for example, area of circle pi radius square, if r as a percentage uncertainty of 2.312%, then the area will have a percentage uncertainty of 4.6. The question is effectively area pi times rad times, so the area in r must be counted twice sialamada 4.6 kana sialamada warri kun nama keenya bifa pi keenya pi daf warri kun nama keenya 2.312 2.312% plus 2.312 jechaadha. 4.6 kan kennu significant figure lama 4.6 ta'a. Yeroo kamtu jechaadha yeroo scaling keessa jiraatudha jechaadha. Kanaaf isa kana yooyyuu dagatamuutii wanta hin qabne akka ta'e nuti jechaadha. Kanaaf barumsa keenya guyyaarraa sirriitti xumurata 1.3 errors in measurement way accuracy precision maal kan jedhan gara gadiitiin ilaalla jechaadha. Waan amma maatina wajjin turtaniif thank you so much. Channel kanaaf haaraa taatan yoo taatan please subscribe godha. Hiriyoota keessaniifis share godhaan jedha. Video kana like godha. Channelin kun guddataati jira. Kana caalaatti guddisaan jedha waan wajjin turtaniif ulfaadhaan kan sen waliin ture Samuel Shibruuti. Bye bye.